Nagaa Waaqayyoo isiniif haa guddatu kabajamoo jaalatamoo kan taatanii Eelsaa Tuub jalatti kan argamtan maamiltoota koo akkam jirtu nagaa keessanii har'a ammoo waan haaraa qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Har'a nyaanni hojjechuuf ta'u meatball jedhama. Egaa wantoota na barbaachisan asitti qopheesseetiin jira. Kan na barbaachisu shunkurtii afur kana maajii kun ammoo filfila aswaatiidha. Kun ammoo kuni Faransaay irraa dhufa kuni boharaanni kuni inni kun ammoo sinemalidha. Kun ammoo ashaboodha. Asitti ammoo timaatimii afurii, asitti ammoo shabuuraadha. Shabuuraa kana ammoo hindaaka, asitti ammoo foonna. Foon kana shabuuraa kana waliin qimamoota waliin daaka. Egaa wantoonni na barbaachisan isaan kanniini. Egaa gara hojiitti deebina. Shunkurtii kana slice godheetiin muraa. Gara hojiitti deemna. Isa kana ammoo foon kanaa fi shabuuraa kana tokko fuudheetiin dura qimamoota wajjin daaka. Achi ka'eetiin ammoo foon kana wajjin hojjedha jechuu. Kanniin wanti na barbaachisu gabaabamatti. Kunoot shabuuraa tokko caccabsee kun as keessa godheera. Amma immoo kunoot isa isiniin jedhe kunoot boharaata xiqqooma haga kanatti gootaa. Kun ammoo sinemalidha. Otoon guddisanii amma maankaa xiqqoota shaayii walakkaa jechuudha. Amma sanii inni kun ammoo filfil aswaatiidha. Inni kun ammoo kunooti kun kadaakameeru black pepperidha. Isas ammoo maankaa shaayii xiqqoo walakkaa isii jechuudha. Kunooti kana booddee dura kana daakna foon uduutti hin goone isa kana daakamuu qaba. Egaa kunooti daakeetiin jira. Amma immoo isa daakee kanatti ashaboon buufneeyyuu ashaboo fi foon asitti buusa jechuudha. Dhiifama irra deebi'ee kunoo asitti foon amma itti buuseetiin jira. Kun daakameetiin jira. Amma immoo asitti wanti daannuuf kana foonii fi qimamoota wanti waliin daannuuf haa isaan wal fudhataniif. Shabuuraa ammoo wanti itti makee fi foon yeroo ammoo akka kubbaa marru akka addayyaaniif kanaaf itti makee. Isa kanas ammoo guddaa uduun taane xiqqooma daaka. Kana caalaan daakuyyuu maaliif yoo kana caalaa daakameetiin jedhe baay'ee wal nyaata bakka hin ga'a haganatti hin ga'a wal nyaateera. Kana booddee gara ammoo amma kana booddee kunoo asitti saana qopheeffadhetti kanatti buusa foon kana. Xiqqoo ammoo harka keessanii fi zayitaa fayyadamtu. Kunooti akkaataa kanaa walitti makamee jira. Kanaaf kana gootanii kaatanii kun harka keessanitti yeroo foon hojjettanii yoo makamu qulqullina isiniifis nama nyaatuufis wantiin barbaachisaadha. Wanti godhadha. Keessattuu waan akka foonii nyaata yeroo hojjennu harka keenyarra baakteeriyaa wantoota garaagaraatu jiraachuu danda'a waan ta'eef qulqullina ofii keenyaaf jenneetiin kunooti
kun amma qophaa'eetiin jira kan asitti qopheesseera amma booda kan naafu isa kana qimamoota qaratti godhisan immoo distitti illee godha jechuudha. Tole kun asitti amma kana shunkurtii kana slice godheetiin muraa harka tokko waan kaameraa qabadheeru fi kaameraa maanii haga qaxaruuf akkanatti murashi naaf golcha kunuun akka kana murama amma immoo kana hundumaa muree ta'ee deebi'a asitti immoo kunooti distii kiyya qopheesseetiin jira qimamoota asitti fayyadame kan asitti illee nan fayyadama mana kanatti ammoo kan hojjedhuun sammeedha isa kana jechuun isa kanaan hojjedha isin ammoo zayitii afiyaadhaan hojjechuu waan barbaadanii akka mana keessanii hojjechuu hin dandeessanii egaa gara hojiitti deebinaa shunkurtii mureetiin nan deebi'aa baay'ee egaa kunoo asitti amma kana meetboolii godha kana ammoo gugurdifneetuma murraa akkanuma godheetii jechuun asitti ammoo kunooti kunoo shunkurtiin kun nagaa shunkurtii afur jechuun nagana kuna shaboon no kun immoo filfila aswaatiidha egaa akkuma argitan boharaata hunduma isaa itti buuseera asitti ammoo maajii tokko fayyadame amma kana akkanuma dhiisee ta'ee waliin dha'ee ta'aatiin maal godha foon ammoo mara kan biroo ammoo akka na jala hin qabne maal godha timaatimii xixiqqoo godhee gurgudda xixiqqoollee miti mahakkalanii akkana godhee shunkurtii waliin bifa kanaan akkasitti qadaaddanii dhiiftanii maal gootan amma gara foon keessanii deemtan jechuudha asii fixe okay egaa akkuma argitan kana bifa kanaan akkanatti kakaayaa foon asii jechuun achii kun akkanatti maree ka'ee kana walitti deebinaa egaa kunooti bifa kanaani kunooti miti boolii qopheesseetiin jira kun ammoo dinnichaan kun ammoo booda hin xabbasa isa waliin nyaatama jechuudha kana waliin nyaatama inni kun kan nyaatamuun ruuziidha ruuziillee ni waliin shunkurtiin kun bifa kanaan akkanatti na qophaa'eetiin jira amma immoo maal godha kunooti ka qopheeffadhe boolii kana harka tokko waan ijaaruuf na of tolchaa bifa kanaan kunooti itti buusaa bifa kanaan itti buusaa kana booddee immoo suuta akka ammoo xiqqoo inni rifateetiin jedhu akkanumatti dhiisa jechuudha maali ibidda isaa jala qannasee ta'eetiin kunooti kaddanee dhiisa bakka amma immoo iddoo kanatti maal hojjedha raayizii asii hojjedha jechuudha raayizii ana amma akkatti hojjedhu asitti ammoo isinitti agarsiisa wala wajjin turraa egaa kunoo ibidda koo qabsiiseetiin jira asitti ammoo zayita xiqqoo xabitti godha raayizii juutti hin buufne kunuuti zayita hamma kanatti godhe egaa zayita kanatti maal buusa ani kanaan hojjedha jechuudha xiqqoo bifa kanaan itti buusa kun yoo magaallateetiin jedhe raayizii kiyyatti buusa kun iddoo kanatti ruuziidha ruuziin mana kanatti hojjetamu ruuzii masrii ruuzii adiisanii isa kana ruuzii kana asitti miicadha egaa harka tokko waan ta'eef dhiqee ka'ee isinitti deebi'a egaa amma yoo inni kun akkana ta'eetiin jedhe ruuzii kiyya miiceetiin jira kunooti la
Bak akkanatti qeddatti godhaachaan bishaan danfeetti buusa. Kunuuti bishaan danfe kunuuti. Kun bifa kanaan asitti okay, kan biraa ammoo kan isinitti mul'ifne sansaadha. Kunooti sansaa xiqqoomatti godha guddaa miti iyyuu kun olaala kunuuti. Kunoo bifa kanaan bishaan ittiin goonuyu. Amma ammoo timaatimii kana bakka afur godhaatitti godha. Timaatimii kana kunoo bifa kanaan bakka afuritti akkasiin muraa achi kee gubbaa irraa itti godha kanas immoo. Tolee. Oh my god. Dhugaan hojjedhan. Oh. Dhiifama. Kunooti. Kunoo timaatimii bifa kanaanii akkanatti murtanii gubbaatti buuftanii sani booddee maaltu ta'a timaatimiin kuni qolli isaa kun argitanii kun gogaan isaa kun akka irraa kaka'u yoo ta'e shuukkaadhaan irraa kakaafna bakka amma dhumatti maaraqi waan biraatti hin goonu maaliifi kunoo timaatimiin kunin maaraqii ta'a kanaaf maaraqii ta'a kana booddee kalaallu sooqidda isaa duwwaadha egaa kana fakkaata dhuma isaa booda isinitti mul'isa. Kun asittillee ruuziin kiyya bifa kanaan ba'aara. Kana fakkaata egaa miitbooliin gabaabamatti haala kana hojjettanii salphatti hojjettaniitiin nyaata bareedaa nyaata mi'aa isaa qopheessuu hin dandeettanii viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti baay baay. Kunoo bifa kanaan akkana irraa baafne jechuudha. Kunooti akka kanaan kunoo qola isaa irraa bayaa achi kanaan kun ammoo utuu ammoo akkana gadi dhiifne kunoo laalaa argitanii ufumaan bishaan dhaleennenu ka amma kunni irraa bila kunoo kunniin illee irraa hin baane bifuma kanaan hunduma isaa irraa kunoo akkana godhaa irraa baasila kunooti kunoo kunooti kuno bifa kanaan irraa ba'a jechuudha. Bakka amma nyaachuu fi qophaa'eetiin jira wanti martinuu ga'eera koottaa haa nyaannu siniin jedha bifa kana fakkaata. Kunoo bifa kanaanii raawwadheera egaa kana fakkaata kunooti xumuramee jira asittis kunooti kunis ammoo bilchaateetiin jira xumurameera koottaa haa nyaannu waan gammaana wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jedha amma ammoo kan hafu dhumarratti dinnichaa xixiqqoo godhee mureetini isa wajjin nyaatama booda isin mul'isa isa san yeroo ammoo qopheessuuf ta'e xiqqoo amman qopheessu yeroo qopheessuuf ta'e isinitti agarsiisa. Kun iddoo kanatti ammoo zayitadhaan dinnicha maal godha asitti xabbasaa dinnicha xixiqqoo godhee mureetiin jechuu booda isinitti agarsiisa. Kun dinnicha bifa kanaan xabbasaa kalaas dhumata jechuudha.